daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaa keenya ka har'aa ka odeeffannoo gaggabaabduu Oromiyaatii fi Itoophiyaa isin biraan baasnu kun qabannee dhufnee jirra. Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda Habiibee jedhamtu keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa dargaggoota Oromoo lama miseensa ABO jedhanii shakkanii mana fuudhanii ijjeessu warra dhagamee jira. Aanaa Horroo Guduruu ganda Habiibee keessatti dargaggeeyyiin ijjeefamanii lamaan kunniin badii waan tokko hojjetanii yookaan ammoo ragaan uummatu mana murtiitiin shakkii isaan irrattu dhiyaate irrattu himatamanii ka itti hin dhiyaanne ta'ulleen beekamee jira. Dargaggoonni lamaan kunniin mana isaanii keessa fuudhamanii akkuma dargaggoota shanan Wallaggaa baha magaalaa Naqamtee irraa fuudhanii rashaanamanii kunis maatii isaanii kan isaan waliin turanii bira fuudhaniiti. Ka poolisiin humni addaa Oromiyaa ijoollee kan jechuun rashaanii reeffa isaanii gate yeroo ammaan tana ummati godina kana ijjeefamuu dargaggoota kan lamaanitiin akka malee gaddii guddaan itti dhagahame mormiin mootummaa kanarratti gaggeeffamu darana hammaatee itti fufaa jechuudhaan gabaafamee jira. Dargaggoonni lamaan ijjeefaman kunniin Oromoo Mallasaa fi Nugusaa Geetachoo akka jedhamanii kan dhagahamanii dargaggoonni kun ijoollee amala gaarii qabduu fi hawaasa biratti jaallatamoo ta'anii kanaan durattu yakka waan tokkootiin hin himatamne sochii Oromoo keessatti hirmaachuu mala jechuudhaan maddeen keenya ka Wallaggaa Horroo Guduruu akkasitti beeksisanii jiranii yeroo ammaan tana Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ijoollee dhaabbata Biltsiginaa Abiy Ahmed hin deeggarree fi akkasumas ijoollee hariiroo ABO yookaan ammoo KFO wajjin qabdu jedhamanii garii isaanii maallaqaanii garii isaanii sodaachisuun yoo isaan ammoo maallaqaan bitamuu didan yookaan sodaachuudhaan mootummaan halkan fuudhee hidhamtoota siyaasalee dabalatee akka ajjeechanii dhabamsiisaa jiru maddeen keenya ka Oromiyaa gabaasaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana haalii hidhaa fi ajjeechaa ka Oromiyaa keessa jiru akka malee yaaddeessaa ta'uu maddeen keenya akkanattuu gabaasaa jiranii. Mootummaa gosa kanaati ka ammaan tana jechuun mootummaan Biltsiginaa kun Oromoo bakka bu'aa jechuudhaan wantoota farra Oromoo ta'anii ka gosa kanaa dargaggeessaa fi qeerroo fi qarree Oromiyaa irrattu ijjeessuudhaan ka beekamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haalii waraansaa naannoo Tigraay keessa mootummaa Abiy Ahmed fi warra naannoo Tigraay jidduutti jiru hammachaa dhufuutu ibsamaa jira. Waraan hagammaan tana deemuu jiruun waraanii bifa jijjiirachuun akka gara waraana riphee lolaatti geeddarametti himamaa jira. Kalee hoggansi naannoo Tigraay xayyaara tokko kuffisne jechuudhaan ibsa baasaa jira. Reuters odeeffannoo kana mirkaneeffachuu hin dandeenye jira. Hoggansi naannoo Tigraay qabame ka jedhamillee Reuters odeeffannoon kun dharaa jechuudhaan warri naannoo Tigraay bulchanii karaa text messageetiin dhaamsanuu dabarsanii jiran jechuudhaan dubbatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo Reuters akka gabaasettu har'a hojjettoota mootummoota gamtoomanii kaampii baqattoota Eertiraa naannoo Tigraay keessatti argamtu Shimalbaa jedhamu gargaarsa namoomaa dhaqqabsuu fi daawwachuu deeman irratti haleellanii dhaqqabee jira akka warri kaampii sun hin daawwanne illee godhamanii jiru jechuudhaan maddii oduu Reuters gabaasee jira. Maddii oduu Reuters qaama mootummaatii fi qaama Hiwaat irraa odeeffannoo argachuuf carraaqus odeeffannoo argachuu akka hin dandeenye ka dubbate mootummoota gamtooman hojjettoota sababeeffachuun ka gabaase Reuters yeroo ammaan tana telefoonaa fi intarneetii naannoo Tigraay keessa waan hin jirree fi odeeffannoo bakka adda addaa irraa baatu mirkaneeffachuun rakkisaadha jedhee dubbatee jira. Magaalaa Maqalee keessatti mormii raayyaa ittisa biyyaatii fi weerartoota Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaraa irratti gaggeeffameen uummata nagaa irra namni 8 kan mormii gaggeessaa ture ijjeefaman jechuudhaan maddeen adda addaa gabaasaa jiranii. Milishoonni naannoo Amaaraa akkasumas weerartuun waraana Eertiraatii fi waraanii Abiy Ahmed warra falmii qindeessi kana barbaaduuf jechuudhaan naannoo Tigraay magaalaa isii gudditti Maqalee keessatti manirraa mana sakattaa akka godhanii ka dhagahamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo gaggabaabduu isin biraan baasaa jirru itti fufnee jirra. Odeeffannoo keenya kan isin biraan baasaa jirru torbaanii kun torbaan guyyaa federeeshinii jedhamee kabajamuu deema. Guyyaan sabaa fi sablammii waggaan 15ffaan isaa torbaan kana borii kabajamuu deema. Jalbultii ayyaana guyyaa sabaa fi sablammii kana baga ittiin isin gahe jechuudhaan namni hedduun gammachuu isaa ibsachaa jira. Warra gammachuu isaa ibsate keessaa tokkni Fiyaa'ii mana federeeshinii Itoophiyaa ka ta'e obbo Adam Fara akka ta'e kan argamaa jiru. Yeroo ammaan tana yeroo injifannoo naannoo Tigraay Hiwaat irratti arganne yaadii kun guutumaa guututtu yaadii federeeshinii diigamaa jiree yaadamaa jirutu kabajii ayyaan kana qophaa'e kun duula jechuun Itoophiyaa irratti banamuu qaama isaatii jechuudhaan warri jechuun ilaalcha siyaasa Itoophiyaa gara Ameerikaatti cillaanfatu qabu ayyaana kana kabaja isaa balaaleffachaa akka jiranii kan argamaa jiru. Torbaanii kana keessatti Biltsiginaa Oromiyaatii fi Biltsiginaa Amaaraa jidduu lamaan yaadii jechuun federeeshinii yookaan ammoo sirna federeeshinii gosa kamittuu Itoophiyaa mala jedhu falmii kaasaa akka inni jiru kan dhagahamaa jiru. Bifuma kanaan kabajii ayyaana sabaa fi sablammii guyyaan kunillee falmii akka kaasaa jiru dhagahama akka jiru.
Odeeffannoon ammaan tana dhufaa jirtu biltsiginnaa waan kana kabajaa jiruu fi Oromoo birattuu deeggarsa argachuu fi jedhamee akka dubbatamaa jiru karaa biraatiin ammoo biltsiginnaan Amaaraa biltsiginnaa Oromiyaa yaadanii mo'atee waan jiruuf yeroo ammaa kana sodaa irraa kahuudhaan duula gosa kana biltsiginnaan Oromiyaa geggeessite jechuudhaan aktivistoonni naannoo Amaaraa ka biltsiginnaa Amaaraa wajjin walitti hidhata guddaa qabanii dubbatee jira. Hoogganaan televezyiinii naannoo Amaaraa keessatti Amaaraa neetii ka hundeessee fi akkasumas aktivistiin Amaaraa beekaman ka sochii Amaaraa tajaajila biyyaa irratti hoogganuun beekame Muluqeen Tasfaa'u akka barreessetti yeroo ammaan tana biltsiginnaan Oromiyaa yaadan mo'atamuu sodaachuu isaa ibsa. Kanaan durattuu yaada akka yaadattu biltsiginnaa Amaaraatiin irrattuu walii galanii fudhachuu diduu fi mucucaachuun isaa yeroo ammaan tana ilaalchuma duraan biltsiginnaa Amaaraa wajjin ta'e calaqqisu ka irra deebi'ee mormachaa jiru. Biltsiginnaa Amaaraa yaadan dura dhaabbatee sodaachuu waan dadhabeef jechuudhaan dubbatama jira. Kun ajandaa irratti walii galee kun yaaddessuu hin qabu. Bira baanee dabarree ajandaalee Amaaraa bira bakkaan gaayachuu fi haa carraaqnuu jedhee jira. Kunin kanumaan adoo jiru seera bulmaata biltsiginnaa keessatti biltsiginnaan federaalizimii saba hedduu akka deeggaru ka dubbatamaa ture. Haa ta'uti malee magaalaa duubatti yookaan karaa dhoksaatiin biltsiginnaan Oromiyaa biltsiginnaa Amaaraatii fi maal godhuu fi akka inni waadaa seenee waadaa sana yookaan kakuu sun akka inni cabse wanni nu beekni hin jiru. Garuu haasawa yeroo adda addaa biltsiginnaan Oromiyaa geggeessaa ture keessattuu haasawa pirezidaantiin muummichi ministeera Itoophiyaa hoogganaan biltsiginnaa Oromiyaa maqaan isaa biltsiginnaa Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru. Maqaan isaa eenyudha? Abiy Ahmed haasaa godhaa jiru keessatti sabboonummaan sabaa federeeshinii ammaan tana jirtu akka waan badaa taate daangaan federeeshinii kun akka gaarii hin taane daangaan jechuun birmadummaa akka jiru ka Itoophiyaa tokko qofa akka inni ta'e kan ammoo daangaa bulchiinsa ta'e akka jijjiiramuu danda'u sirni Itoophiyaa sirna paarlaamaa kan ammaan tana jiru ka federeeshinii kanarraa akka jechuun sirna bulchiinsa pirezidaantawaa ta'uu waa hedduu jechuun akka federeeshiniin kun diigamtu akeeku ka dubbatu sirna nafxanyaatii fi siidaa millikii dhaabee ture wantoota adda addaa qunquraa ture Jawaar Mohaammed hidhamu Hacaaluun ajjeefamu OMN cufamu kan hundaayyuu warri akka jechuun waliigaltee warra bakkaanii waan isaanii baasuu fudhachaa turanii amma kan hundaayyuu irratti dubbatu deebi'u kana biltsiginnaatti wanni mul'achaa jiru kanattu jira. Seenaa Oromoo cunqurfaa Oromoo waakkachaa turanii Itoophiyaa keessatti akka biltsiginnaa Oromiyaatti cunqursaanii sabaa hin turre cunqursaan ture jechuun kilaasaa cunqursa jechuun gitabittoota malee ka uummata kaafaanii ka aadaa hin turre jechuudhani biltsiginnaan Oromiyaa adeemsa san hunda godhe keessattuu Addisuu Araggaatii fi pirezidaantii Oromiyaa Cundur Shimallis Abdiisaa walgahii Oromaaraa ka magaalaa Ambootti geggeeffaman irrattu seenaan cunqursan harma muraaf harka muraa aanolee hunduu akka dhugaa hin taane namni Eertiraa tokko Tasfaayee Gabra'aabii jedhama akka inni kalaqee wantoonni haasamu hedduun isaa cunqursa wanni jedhamu hundinuyyuu siyaasa dhagaa akka ta'e dubbachaa turanii waan durii waadaa seenanii fi sanamma warri Amaaraa yeroon gahee jira hojiirra oolchuun jennaan fincilaa waan jiran fakkaata. Akka hundaafuu falmiin sirna federeeshinii irratti geggeeffamaa jiru ammaan tanattu cimee deemee geggeeffamaa jira. Yoo dhugumaanuu biltsiginnaan Oromiyaa sirna federeeshinii dhugaa ka barbaade federeeshinii dhugaa hojiirra oolchuu barbaade yoo ta'e warra federeeshinii fi dhaabbatanii kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota siyaasaa hundaayyuu gadhiisee komaande poostii Oromiyaa keessattuu labsee kana kaasee biyya Itoophiyaa filannoo dhuftuu fi qopheessuu fi ilaalchi yaada federeeshiniitii fi yaadi Itoophiyaa kan gara mirgaa cillaanfatu kanaaf teenyaallee wal dura dhaabbatee yaada wal falmanii namni yaadan mo'atee uummata Itoophiyaa akka filatu haala mijeessuu akka qabanii yoo sun hin taane ammoo federeeshinii jechaa kan kijiban kan ni namannu jechaa jira miidiyaan hawaasummaa keessattuyyuu yeroo ammaan tana shaaxira siyaasaa yookaan ammoo daba shiraa siyaasaa xaxuudhanii Oromaaraa jechuudhani aangoo qoodachuudhani karaa biraatiin ammoo Oromaarumaan aangoo qoodatee hayyoota Oromoo miidiyaa Oromoo sabboontota Oromoo abbootii qabeenya Oromoo sirni gadaa Oromoo dhabamsiisaa jiru karaa biraatiin ammoo federeeshinii jechuudha fi falmii sobaa fakkeessaa jiranii falmii kan qofa osoo hin taane falmiin kun inni gara hojiitti yoo jijjiirame federeeshiniin dhugaa hojii irra oolee fi hidhamtoonni siyaasaa maqaa federeeshiniitii fi maqaa sabaa fi sablammiitii fi mirga sabboonummaa Oromootiif falmanii yooman hidhaa keessa bayan qofa biltsiginnaa amannaa jechaa jiranii keessattuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo yeroo ammaan tanatti ejannoo warri qabachuu qabu tokkummaa Oromoo cimsuu eegee barbaadanii tokkummaa kaayoo Oromoo yoo barbaadanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan mana hidhaa jiran hunduu bahanii kaayoon Oromummaa maali jechuudhani biltsiginnaa Oromiyaatiin irrattu walii galanii yoo sun irrattu taate malee haala ammaan tanaatiin callisanii cheekii dullachaa biltsiginnaa Oromiyaatii fi mallatteessanii kennuun kun sirrii miti nu hin baasu jechaa jiranii karaa kana deemnee kaleellee gufannee argine jirra karaa kan deemnee karaillee rakkoon quunnamee jira jechuudhani garee Oromaaraa kan ammaan tana maqaa fakkeessatii fi sirna federeeshinii irratti wal dhabaa jedhan kana of eeggannoodhani gaafii kan laalle malee callisne jechuun waan taayee danda'a jedhee yookaan waan Shimallis Abdiisaa jedhee yookaan waan Addisuu Araggaa jedhee yookaan waan warri jechuun mootummaa Itoophiyaa keessa jiranii kan biltsiginnaa jedhan qofa hafarsuun akka hin barbaachisne kan dubbatamaa jira. Karaa kanaanii wanni nu godhamuu qabu
yaada mariin yaada falmii yaada irratti hirmaatanii yaada federeeshinii jira jajjabeessuun yaadi federeeshinii malee Itoophiyaa wanni baasa akka hin jirre jajjabeessuun gaariidha. Sun bareedaadha. Federeeshiniin dhiyaachuun federeeshinii irratti falmiin godhamuun ejjannoo karaa mootummaatiin jiru ejjannoo adda addaa karaa kanaan deemaa jiru agarsiisu waan tokko garuu warra maqaa federeeshiniitiin hidhame akka gadhiifamu godhuun barbaachisaadha. Keessattuu torbaanii kun torbaan kanatti fayyadamne sabaa fi sablammiin ejjannoo siyaasaa Oromoo akka hubattuu fi nama ejjannoo siyaasaa Oromootiif hidhame maqaa ejjannoo sabaa fi sablammii ejjannoo sabaa fi sablammiitii fi ejjannoo heeraatiif hidhamee Jawaar Mohammad fa'aa akka yaadatamu godhuun barbaachisaadha. Torbaan kana yaadachuu fi feesbuukiin namoota hedduu akka suuraa Jawaar Mohammad ka alaabaa federeeshinii urjii isaa qabu ka guyyaa kabaja ayyaana jechuun iidaa inni godhate saniin akka faayamu yaadi dhiyaachaa jira. Alaabaa mallattoo urjii ka federeeshinii sunis piroofaayilii miidiyaa hawaasummaa gubbaatti godhachuun akka yaadatu dhiyaachaa jira. Torbaanii kun torbaan federeeshinii torbaan sabaa fi sablammiin Oromoo bira akka dhaabbatu goonuu fi torbaanii warreen maqaa federeeshiniitiin hidhame kan akka Jawaar Mohammad fa'aatii yaadataman godhamuudha jechuudhaan dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hedduun keessanii warri miidiyaa hawaasummaa daawwatan piroofaayilii keessaniif suuraa Jawaar Mohammad godhachuudhaan Jawaar Mohammad hidhamtoota siyaasaa yaadachuudhaan akkasumas torbaan kana keessatti mallattoo federeeshinii ka ta'e kana akka jechuun wanni godhatanii fi falmii ammaan tan godhamaa jiru haala duree wajjin akka dhiyeessuu qabnu biltsiginnaa Oromiyaa ka deeggaru hidhamtoonni siyaasaa gabbaanii federeeshinii dhugaa hojii irra oolche malee oduun akka ta'u hin qabne suni ka dubbachuu barbaannu walgahiin biltsiginnaa Itoophiyaa ka guyyaa lamaa fi geggeeffamaa ture magaalaa Finfinnee keessatti waliigaltiidhaan goolabamee jira jechuudhaan biltsiginnaan ibsa baasee jira. Biltsiginnaan walgahii kan keessattuu haala yeroo ka ammaan tanaatiif akkasumas waan haala jechuun addunyaa ka ammaan tana jiru irrattu walgahii godhatee jira jedhameeti jira. Walgahiin biltsiginnaa ka godhame kun garee hojii raawwachiiftuu biltsiginnaatiin akka geggeeffame guyyaa lamaa fi maddii oduu waaltaa ka gabaasee jiru. Walgahiin muddee 4 fi muddee 5 geggeeffame kan keessatti mata dureen gurguddaan sadarkaa marii sadarkaa biyyaalessaatii fi guutuu addunyaa qormaata filannoo bara dhuftu bara 2020 takka geggeeffamuutu jirtuu fi akkasumas haala waraana naannoo Tigraay irrattu mariin akka godhame kan jiru filannoon bara dhuftu filannoo walabaa fi bilisaa tahee qopheessuu fi fedhii akka qabu biltsiginnaan himatee jira. Garuu filannoo bara dhuftu keessatti qophiin xumurame akka mo'atullee asumaan raagee jira. Ammaan tana jechuun paartiin Itoophiyaa ceesuu danda'u ka filannoo kan dorgome mo'achuu danda'u biltsiginnaa malee akka hin jirre dubbatee jira. Televezyiiniin faanaa Andu'aan sekreteriyaatti itti gaafatamaa biltsiginnaa Binnaal Andu'aalem wabeeffachuun akka gabaasetti haalli naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru duulii yeroo gabaabaa keessattuu akka goolabame yakkamtoonni gara haqaatti dhiyaatanii uummatii buqqa'ee deebii akka qubatuu fi caasaleen misooma barbadaa'e akka deebisame ijaaramuu fi jireenyi akka bakkuufitti deebii naannoo Tigraay keessattuu biltsiginnaan akka hojjetuu fi badhaadhinaa fi misoomaa fi nagaa naannoo kan keessattuu akka jajjabeessu dubbatee jedhee gabaasee jira. Karaa biraatti namoo dhimma addunyaatiin walitti qabatee dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu propaganda oofamaa jiru jala dhaabbachuudhaan bu'aa Itoophiyaa dabarsee akka hin kennine biltsiginnaan walii galee jira jechuudhaan yeroo ammaan tana walgahiin paartii biltsiginnaa ka geggeeffame akkasiin goolabame jechuudhaan odeeffannoon kun karaa faanaatiin gadhiifamee jira. Haa ta'uutii malee dhimma falmisiisoo ammaan tana miidiyaa hawaasummaa gubbaatti deemaa ka ejjannoo mootummaa waa'ee federaalizimii irrattu wanni biltsiginnaan mari'atee dabarsee hin jiru jedhamee jira. Itoophiyaa dinagdee ishii ka ammaan tana kufaa jirtu irrattuu biltsiginnaan waan dubbatee waan qabu hin fakkaatu. Badhaadhina fidnaa jechaa jiranillee hojii uumuu irratti biltsiginnaan waan dubbatee waan qabu hin fakkaatu. Duula hawwaannisaa irratti biltsiginnaan waan dubbatee waan qabu hin fakkaatu. Yeroo ammaan tana komaandi poostii Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiruu fi duula jechuun hayyoota fi beekamtoota sabaa fi sablammii ka Oromoo dabalatee dhabamsiisaa jiranillee irratti biltsiginnaan ibsii kennee hin jiru. Lafa daangaa Suudaan irra jirtu mootummaan Suudaan qabatee irratti biltsiginnaan waan jedhe akka hin jirre kadhagamaa jiru. Kana odeeffannoo karaa biraatiin biltsiginnaa keessatti walgahiin ta'e maalii kaa jedhu nu odeeffannoo qaama dhimmi kun ilaalu irra barbaannee isin biraan gahuu akka deemnu kaa isinitti himuuf fenu.